qaban yoo tamana tuite waan irratti sindiiftu yoo tamana tuite wallagana irratti sindiisu qabeenya isaatiyan yoo tina tuite argeen irratti sindiiftu maaliif amantii adda qabna malee sabuma wajjin qabna wanta yoo tamana tuite raayya sindiiftu kamiseen sindiiftu yoo tamana tuite iluun sindiisu maaliif an qabeenya isaati sabuma wajjin hin qaba rabbitu keessan na uume jalladeen uumame filadhee moo dhalanne moo an filadhee harka baasee yaa rabbi oromoo keessan na uume jedheeti keessa na koo fedhu godheeti keessa na uume karuu yakka ta'ee jennaan sabni koo kun na wajjin quuqame jechuudha karrayyuun kanaaf narkatti narratti lolti hawaasa guddaa kana waan hin qabuufanii amantii irratti ittiin gargaarsifadha sabuma irratti ittiin gargaarsifadha yoon asiin amantiidhaan tuqamne saba amantiidhaan tuqame raayyan jettu jennaan sabuma of keessaa qabattee sabummaadhaaf jecha na qusatti ijoolleen keenya yoollee diinii natti erganii na qusatti maaliif jennaan amantiin biraan qabne malee sabummaa biraa qabdi waan ta'eef biyyoomina biraa qabdi waan ta'eef achi keessatti na qusatti kanaa wajjiniin wal qabsiisee jidduu kana lammaniin dhaabataa ture akkuma ati beeytu abbaan koo goonni waaqoo guutuu kan qawwee tokko nyaatti dharrasaasa buusu akka Aliyyii Cirrii kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Huseen Bonee Jamaarroo Balee waaqoo guutuun bar namarraa fuudhee qaba waaqoo guutuun of qofaa ofiin jalqabne dhiiratti kennite qaba beek jarri kuni abbootiinuma kan kootu sabboonummaaf falmataati amantii jaraaf falmatani lachuu anaaf yakka waan ta'eef lachuu baadhadhee tan ba'aa kan hunda dhiibbadhaa har'a ga'e jechuudhaan. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jechuun bifa faaruutiin sirba sirbeeti jira. Raayyaanis bifa faaruutiin barnoota sirmaayyuu yeedaloo amantaatiin faaruu tokko faarfatteeti jirta. Barnoota waliin wal qabsiistee dhaamsa yookaan ergaa maalii dabarsuu feetiti? Ijoolleen keenya barnootaa barattuufi barnootayyii ilaa yookiin takkaalliin gizaa'u taate mana barnootaa dha caalchisaan mana barnootaati booddee kana wallaggaa galatoomu didee dhiibbatee dhufe karaa adda addaatiin jechuudha. Gaafa naannoo wallaggaa naannoo gimbii keessaa haayiskuuliin 6 jiru jimma guutuun haayiskuulii tokkitti qaba. Gaafa wallaggarraa isayyuu galaa dhiibbaa meeqaan wallagga keessaa nu ba'e beeki amma koo karaa sanaan jirra bar karaa sanaan hafne malee silaa dhabamnee ollee bari sumayyuu suma kanayyuu. Gaafa haayiskuuliin gimbii awuraajjaan gaafa jedhamee waamamu haayiskuulii 6 qaba ture. Gaafa sana kafaa kiblaa gar jedhamtii jimma haayiskuulii tokkitti qabdi. Tokkitti isa kana mataa koo keessa jira namni waan kana mataa keessaa qabu akkatti baratu qabu nama baratu qabu akkatti baratu dhabe eessa ciiseera fagaa amma saasaa kootti na fidde eessaa sii taa'a magaa kanaafanii barnootatti moo sa'aatiin jabaannu ammaa laata jedheetan yaa faarfamtuu ummata nabiyyil mukhtaari yaa dargaggoo keenya yaalmaan nama gaari beekumsa siifachi qoradhuunu bari dachee biyya lafaa joogiraafii fistiri information saayinsii waa'ee kompiwutari dagaagina biyya baayookeemistiri oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uuf siviil injineerii waa'ee teknooloojii namaaf hayawaanaa qorannaa baayoloojii akka namni ani kuni jira jedhee tattaafatee itti fiiguufani itti fiigeetuma barnoota kanatti naaf fiiguufani achi amma koo barnootaan furamne bar hanga baratte nu hambifattee bar hangin baranni barachuma jirraa bar ammayyuu dhaamsan hawaasa keenyatti dhaammadhu isa eessayyuu jiru egereen keenya barnootaa dharratti hundaa'a kana beekaa yookaan ana ta'uudha namni hundi yookaan raayyaa abbaa macca ta'uu keessan yookaan immoo egereen keenya ilmaan har'a investitti goone ilmaan keenya eenyummaa ofii illee kan isin keessa barbaaddattu barnoota keessatti achi keessatti barbaadde yoo argattu egereen keenya har'a mul'ata daawitiin egereen keenya daawitiin har'aa egeree keessatti agarra nuti boru maal akka fakkaannu ilmaan har'aa keessatti agarra kanaaf waa'in gana barnoota hojjetee fixee ka'eeleestiruu haa ta'u gaayaa inumaa'u maaliif jennaan qonqoodhaaf miti inni baratuuf jennaan nama ta'uudhaaf namooma ofii barbaaddachuudhaaf lammii biyyattii kanaa nama nagaa ta'uudhaaf lammii biyyattii kanaa lammii baratte ta'ee gabba'uudhaaf har'i ilmaan barsiisuun murteessaadha kanaafan qorannaa kana keessa akka namnu kallattiin olaafee barannee qaroomna innan jedhuuf kana barannee yoo qaroomne malee dafee yeroo dammaqee jedhe kana keessaa haasofti yeroo garii kanatu miira na tuqeennaan akka na iyyisiif taatis galatoomi. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana mala sirreessaa waliin wal qabatee mudannoo fi yaadannoo addaas ni qabdaa jedhu mee maali wantichi maaltu si murate Raayyaa? Mana mala sirreessaa yeroo jedhamu waggaa bara 2006 akka faranjiitti hidhaa hamtuu sinidha hidhaa hamtuu tokko hidhaan hamtuun kuni asirraanii dira du'aatti fe'ame
maqaa shoror keessaa silaan dhabu silaa tokko dhabu miti eega tokko keessa lachuu balfaadha lachuu balfamaadha lachuu yakka uumamni koo yakka amantiin koo yakka hundi yakka bakka isa lachuu nan baadha waan ta'eef asirraa qabameen bultii jaarradheen haa intala tokkitti argadhee qaba gaafa sana qabameetanii dhaqee hidhamee yeroo hin jedhu kana manni kun lafa jala ammayyuu warri naannoo sanaa beekuu jira rabbi beeka dukkana Eessa iddoonsa? diradaadha lafa jala ani booddee kana namatti as bahee guyyaa 63 dukkana keessatti hidhame. Guyyaa 63 kana dukkana keessatti hidhamuun nan dinqiniyaan. Nammiine kunis waan si dhibumoo isan kophaa hidhame tira namiidhe. Yoo dirree kanatti siidhanis kophaa hidhamtee taanaanaati maraatuun ofiin hinaasa'a. Kitaaban dubbisu lafti dukkana. Hin argadhu lafti dukkana. Ofiin hinaasaa dukkana keessa taa'e. Guyyaa 63 ofiin hinaasa'e. Maraatuu ta'uu malee wanni naaf hin jiru jechuudha. Booddee naagamtee ana akkana guyyaa 40 meeqa hidhamee firdi beetitti deebi'uu jalqabe gaa heeraaf si geessu waan ta'eef manni murtii gaafa sanaa ati shoror keessaa akkanaati jennaan wanni harkatti qabame sunniin ta'e sunniin waan tokko hin jiru keessumaa bulchitee keessumaa nama bulchaarrayyuu egerellee nama bulcha keessumaa shoror keessaa karaa deemu bulchita waan akkanaa bulchite jennaan an qabame nama fargaa kenniteefi nan kenna ammayyuu hoon qabaadhe tokko waan tokko nama mararfachuun beeku uumama kooti miti ammayyuu nan kenna yakka hoo ta'e yakka kunii jedhanii egaa akka barbaadani waan tokko wanti godhan hin jiru maalimatti ammoo mana murtii kana keessaa maalimatti aanaan jennaan adaraa rabbii jedhaati naaf game maraatullee ta'u daraa fidaana birattiidhaan jedhe dukkanatti hidhamuuni bareera amma dukkanaa wal bareera guyyaa baatiriidhaan ol nagalchitii beeke baatirii qabataniiti guyyaa ol nagalchu baatiriidhaan kan koo dukkana ture keessaa waan kan koo dukkana sun naa maraxamee naaf filameef hin beeku maaloo namooma qabdanii miti jara kana jarana hammaan hidhame kanatti mee of kottaati guyyaa tokko na bira naani naasa'inaati namni as keessa hin jiru jedhaati guyyaa tokko mee sa'aatii tokko na bira ta'a deemaan jedhe takkaa hidhamtanii hin beeytanuu isin nama hidhuu male maaliif jennaan waan rakkadhinaa bartu yoo na azabuu ta'e awwaanan isin dhooskadhu hin qabu maaliif isin dhooskine jennaan isin hin soraadhu akkuma kanan jedheen hin soraadhu keessatti jecha tokko kan hin jedhe jira asittu kunoo fooqii tokko laasee beeraawi baankii balbala kana irratti namni horii lakkatee doolaara jijjiirata miti ani garuu asittan qorataman ture jeneraalli tokko urjii asirra kaayyate afaan oromoo caccabsaa dhufee ati maal barbaadda amma andoo ajjeefamuu keeti bakka jennaan si hin jedheen nukkoo yoo akkati jiraannu wallaalle akkati duunu isin hin gaafannu hin jedheen akkati jiraannu waan dhabneef akkati duunu nama hin gaafannu isin hin gaafannu isin irraan qarannu jira akkati duunu wallaalle nu eega gaafa sanaati moo nan gaafanne moo namichi suni amma mana baankii kuni hanko gubbaadhaan bakka isaan beeku amma geessuun beeku maaliif jennaan ija hidhameen dhaqe waan ta'eef hidnaan gadi bu'eetanii makiinaa keessa hin naagaa ija kootti hinnaanan bakka hin beekan nana kana laalu mana beeraawi baankiidha. Gaaf tokko qofa Itoophiyaa hoteelii gubbaasaa Itoophiyaa hoteelii ta'ummoo isas ija hidhameen dhaqeeni bakka akka hin agarreef makiinaa cheevaroleetii gurraattii dhaaniin dhaqee kan koo kun adda laa inni afaan nagaatiin nagaafatus jira sibiiliidhaan wal qabate warri na azabu malee warri makalakayaadhaan wal qabate nagaadha. Hedduudha warri na gaafatan kun kana keessa warri na azabu warra sibiiliidhaan wal qabate warri na azabu warri ibiddara na qabu warra sibiiliidhaan wal qabate kanatu xiqqoo na cinqa saba biraa ta'u wajjiniin xiqqoo si harka na laafuu didan garaa na laafan waalachuuna keessatti jibbu islaamummaa na keessatti jibbu oromummaa na keessatti jibbu irraan argaan immoo dukkana kana keessatti gaafa hidhamu bara 2006 kana miidhaan sammuu kootti dhiibbaan hedduu natti uume dhiibbaan sammuu kophaa hidhamuu sanatuyyuu dhiibbaas dukkanni waas hin godhu qophaatu si maraacha abbaa seeraatiin adaraa yoo namooma qabaatte maraatuudhuma ta'ullee maana manaan finnee jennaan isii kana poolisiin bira dhaabbatee dhagahee jira poolisichillee sababa sanarratti aangoon dabalameefii jira sababa nu cinquu sanarratti mulugeetaa jedhama yoo maqaa sadaes yoo guddinarra jiraates yoo bakka inni jiru hin beeku garuu mulugeetaa jedhama maqaa seera gaafa sanatti waan hojjetu nutti hojjeteera mulugeetaan maal na godhaa maraatuu fidee na biratti isa dhugaa maraatuu qullaa akka dhalatee jiru eddeen ni filate rabbii sana gaafadhuati harka isaa qofitti narraa hidhee maqaan isaa Shariifoo jedhama Shariifoo kan jedhamu kuni aanaa xuullooti nan gaafadheeni ani koo maraatuun argatanu jedheetanii minnan maraatuudhuma fidaana biratti jedheefi waan sidhibu maraatuu akka dhalateen qullaa uffata malee jiru dukkana sana keessatti kan namni natti dhufee na qabee ani hin beeyne maraatuu sana keessatti fidanii na biratti hidhani amma gaa ankoo maraannaan lama ta'e dukkanan ofirraa eegamoo maraatucha kana karaan natti dhufuun ofirraa eegamoo hin mul'atu bakka hin jiru hin beeku xabi'aa isaa hin beeku nanaasofsiisa afaan oromoo malee immoo hin beeku gurbaanni Shariifoo jedhama Shariifoo koo hin jedhani ka mararfadhee iyyuu amma akkani waan angoon Shariifoo koo hin jedha wayyee naan jedha maa maraatti Shariifoo jennaan muciyyoo tokko hin jaaladhee na dhorkannaaniin maraadhe naan jedhe of beekaa beeki akkana ayyabbattee koo anaa nyaatu amma gaasiin barree warri yennaani maalitti hin beeka
maaliif si hidharree jennaan ani hin beeku waan na hidhaniifis hin beeku egaa amma yoon uffata fidee sitti uffisee naan hin fedhu uffata naan jedhe amma booddee uffata wayii ergee fichisiiseen uffata kanatti uffise tarsaasee fixe waan aan hin jedhu immoo na sodaata booddee immoo inni argu dhufanii harka isaatti hiikan tarii hamiidhuufi natti fakkaata harka isaatti dhufanii hiinaan shariifoon kun haya eenyumaayyuu na kabaje amma nyaata ani maatii kootii waliin argine guyyaa 60 wayi maatiidhaan waliin argu dhorkaadha maatiin natti dhufuun dhorkaadha namni nyaata naaf natti dhufuun dhorkaadha poolisii tokko jidduu kootii jidduu isaanii deema kan natti mu nyaanni maatiin koo jiraachuu koo quba qabaachuu qodaa meeshaa asii gakkennamuun qofitti beeka malee jiraachuu koo hin beeku inni nu maatii kootu hin ta'in haadha manaa kootiitu amma du'aniiru rabbi isaanii fadhiisu isaantu nyaata kana naaf fida isaan immoo nyaarraayye jiraachee hin beekanu garuu meeshaa asii gaddeebi'aa jira mattumaa gaa'isumaaf kennan jedhaniitu mayyee haati haadha manaa kootii nyaata naaf fidu turani kana keessa guyyaa tokko naannoo bunaan hin guddadhe uumama koo abbaan koo nama buna guddaa qabanu nama buna facaasaa 65 dargiin irraa fudhate abbaan koo buna facaasaa 65 nama dargiin irraa fudhate bunuma keessatti ilaaladhe jechuu dandeessa buna irraa fagaachuu danda'u dhugaan guddadhe ittiin hin guddadhe anaaf aannani amma haadha manaa kootiin ataraa buna naaf fida bunan haraaree jennaani gaaf tokko buna naaf fidan buna yeroo naaf fidanuu mudannoo koo keessaati peermuuziin waliin galuu burcuqoon waliin galuu kubbaayyaan waliin galuu raayyee buna maalitti dhugare bunaa dhufee balbala manaa jira natti urgaa'e maal poolisiin ana adaraa dhugeensi kana miikkaadhuma laastikii wayii birrii qabaa dhaqee bitii naaf fidi laastikiin waliin galu ishii maalitti hin buufadhe jennaan baaldii xiqqaa bishaanitti dhugdu sana fidadhuu bishaan siifan fidaadhaan jedhe amma dukkana akkamittan dhugu akka barbaadetti dhuge ofiisaatii baatiriidhaan naa fida poolisiin sun booda bishaan baaldii keessaa baarmeelii jarri fincaaniif asnaa ka'an itti garagalcheeni buna kana dhabuurree baaldiitti naa naqe baatiriidhaan baatirii isaa dhaamsatee mana natti qollofee deeme miti ambuna dhuguun qaba miti oliin fudha yeroon jedhee hafuurri koo karaatti dhuma baaldii keessaa na bira ga'uu dhiisuu isaan beeku bunni utuu kana jedhu bunni koo na jalaa qabbanaa'e amma lakkii ammallee bunni kun fagoo jedhe yeroon baaldii keessa ofitti qabu natti garagalee bunni mudannoo koo keessaayyee hidhaan kanaan maakalaawii asittis maakalaawii asiinaawuyya isa dirra du'aa sanarra maakalaawii mana dhiphoodha warra nama tumutti ol nagalchanii ijoolleen immoo nama farankaa ofirkaa qabu waan jettu dargaggoota ijoollee guruppii garee chaayinaa garee adda addaatiin waltumee nama ajjeesee hidhamu keessatti nama dhume nama fixee dhufe keessatti na hidhanii asitti hamma hidhamee jiru sana nama ajjeesee wal ajjeesee dhufe keessatti ijoollee gurguddaa nama tumtu keessatti na hidhanii yeroo jarri kan shaamaa na gaafatanu kan shaamaa jarri birrii 3 gaafatanu birrii 100 kenneef sana booda bakka inni itti sagaduu bakka inni itti kabajaa nyaata saanii nan dhiskiisanu birrii 100 kenneef gaa mootiin ta'e jechuudha mootii alaamuddin naan jedhan birrii 100 kenneef jennan boodiyyaati manaa kootii reediyoo naaf fidde informationii kanan immoo jaalladha reediyoo naaf fidde reediyoo bittee naaf hinnaanan gaafa nachi keessa mana hidhaatti mana hidhaa biraana jijjiiramnaan reediyoo koo kanan kenneef wayyoo alaamuddin achiin jedhanii ijoolleen hammaarraa na barbaadu ijoolleen sun waan sidhifu wal barree baaniiru hidhaadha hedduudha gaa manni hidhaa kan kootii beeki manni hidhaa kan kootii bayee guyyaa fayyadamee fayin galgala jarri keenya hin beekanu qoratamaa oolee kan hin huqqadhe kan jismii koo keessaa dhiigni dhube hin gala mana hidhaa kana beekta kanatti guyyaa mana loltu jarri mana keessaa bakka eessa dhiita siin jedhu ati garuu bakka biraatiin kanatti dhiitee ooltu gosa hedduu jira. Margi margu seete margi marga ni barin darba seete